أسلم ما كان يجرى سيريكا وانا أنا قبول لك أبا وانا أبا مناك يالك أبو كابا أكو ما قوت هني قوت أتي نارار ساجت تجارتين نيجران وانا mana Kenya lama tokko yeroo beeku dhabuutu jira lammata immoo of ta'uu dhabuutu jira mana keenya naa jedhu Oromoo keenya jechuu kee of ta'uu dhabuun badii guddaa yeroo beekuu dhabuun badii guddaa lamaanuu isiniif ibsaan amma waa'ee waraana kanaa ennaa haasofnu xiqqoo duubatti deebi'eetadhi isinitti waraanni hadhaa adda bilisummaa harka jiru waraana dur hoggaa 40 dura bahee bosona keessatti galee mootee hadha kan jiru hadha kan jiru isinitti waraanni adda bilisummaa Oromoof eeboo dheeraadha. Eeboon dheeraa yoo itti waraanuu baatanis maal itti godhan? Itti sodaachisaatu. Waraana eeboo kanaan itti sodaachisaat hadha geenyeerra. Waraana kana garuu akkamitti manatti galfanna jennee nu irratti mari'an. irratti mari'an rakkoo guddaatu jira waraanni adda bilisummaa waggaa 40 dura kan bahe ogeessonni bahanii bosona keessa turaniiti kan ture waraanni hadhaa immoo eenyu yoo jettan xiqqoo duubatti isin deebisa bara abbootii keenya ijjeesee lootii gara harka gurraatti kan hin qabaanne maal jedhama gadhee niitii ittiin kennan maqaa ittiin baasan kanaaf Oromoon ijjeesuuf eessa deema maajii deema kuunoo surbat bayo biyya jeesee galee lootii naqatee Oromoo ta'a ennaa sana niitiitti kenna takkitti yoo ijjeese hilleetti ijjeeseera hageeraru jedhanii bara ani ga'e immoo barachuun dirqama kitaaba guguddaa harkatti qabatanii deemanii ingiliffaa yoo dubbatan barataadha jedhan kanaaf Oromoon barachuu keessa gala bara gidduu kaleessaatti immoo araba deemanii hojjetanii ala bahanii jiraachuun gaarii fakkaata hadha immoo yeroon hadhaa Oromoon dargaggoon Oromoo maal Oromoo qofama qeerroo ta'uu barbaada qeerrummaan hadha walabummaan qeerrummaan hadha jannummaan qeerroon eessa galeere qeerroon hadha woboo gale kana isinitti himuu barbaada qeerroon woboo galeera woboo hadhaa kan nyaachisaa jiru abbaaf haadha wal dhoosina kan durii Daawudii karatee nyaachisu yoo ta'e ka hadhaa eenyutu nyaachisaa jira abbaa haadhaatu nyaachisaa jira wal dhoksina hin ta'u araarri beeka abbaa haadhaatu nyaachisaa eenyutu hidhachiisaa jira abbaa haadhaatu hidhachiisaa jira eenyutu hidhachiisaa jira abbootii qabeenyaatu hidhachiisaa jira anaasiitu hidhachiisaa jira waraanni kun ka eenyuuti hadha ka eenyuuti ka uummata Oromooti kan akka hubannu barbaadeetan abbaa haadhaarraan qawwee fuudhee bahee qawwee lafa kaa'ee itti gali yoo jedhe hin gala safuu hin galu odoo beeknu walii dhuun qabu kanaaf qawween kun ka eenyuuti haa uummataati araarri bu'uu kan danda'u Oromoon koree guddaa tokko dhaabee ijoollee tana dhadhaa dibee waraana isaanii wajjii simatee qawween sun abbaatti deebi'ee
abbaatti akka deebi'u immoo caaffeen Oromoo seera tumee qawwee seeraan qabachuun ammallee jira. Wanti dhoomaa jira. Seeraan akka galu godhanii ijoollee sana aadaan dibanii mana galchanii waraana sana eebbisanii akka leenjii galu yoo gootan rakkoon hin hiikamtu. Qawweenis hin galu. Tokko wanni ani kana laale eessarraa fide nuti achiise jedhee uummatatu natti hime. Anatu nyaachisaa jira jedhee paastaa innaa geessu ijji kiyya argite. Hennaa midhaan baatee abbaan fiigu ijji kiyya argite. Kola isinitti dhoksuun barbaadu. Kanaatu uummata kana hiikuu kan qabnu akka Oromoo taanee yoo rakkoo kana hiikne qofaa hiikamti malee rakkoon kuni adda bilisummaa fi akka OPDOtti ta'ee hin hiikamtu. Oromoo ta'a. Kanaaf ijoolleen kun seenaa keenya. Seenaa Oromooti. Seenaa keenya akka boojimaayometti awwaaluu qabu. Namni biraa adda bilisummaa Oromoo fi woboon akka awwaalametti akka galu barbaadu. Akkasiin hin galu woboon. Woboon akka Oromootti gala. Dibatee gala. Araaraan gala. Kana yoo goone qofa buuti dubbiin. Seenaa keenya, eeboo keenya, boruufis ka itti darbinuudha. Kara seeratti dabarsuu qaba. Bosona turuun qaba. Fiduu qaba. Waadaa walii galaniira. Waraana addaa Oromoo ta'ee akka dhaabbatu walii galaniira. Walii galtee isaan raawwachamuu qaba. Kun yoo ta'e woboon guyyaa takkatti labsii daqiiqaa takkatti hin gala. Biyyi keenyallee nagaa argatte. Seenaan keenyallee boruuf darba. Oromoo taana. Kana isinitti himuu barbaada. Rakkoon kana. Lammata irratti of ta'uu dhabuudha. Of ta'uu dhabuun Oromoo ta'uu dhabu. Oromoon waliin kijibu. Waliin kijibu. Paartiiwwan keenya paartii yaada isaanii fudhatanii paartii walitti harkisan balee uummata Oromoo giddu galeessa godhanii badii kaleessa baate dabarsanii araara walitti hin buufan. Kanarraa ka'ee hadhallee karaa ofiitti butatu. Karaa ofii injifadatuutti butatu. Butachuu kanatu rakkoo keenya ta'e. Amma an obbo Baqqaleen leen jedhu obbo Bararaan leen jedhu paartiiwwan hundumtuu Oromoon walitti fidee araara buusee qalee falee irraa dhiqee tokko gochuu qaba. Tokkummaan tanaan dhufu. Yoo horii qalanu ta'e binnee qalla. Araaramni suni hayyuun maltee namatu qalama yoo jedhe ana qalaati dhiigna kiyyaan nagaa godha. Isinitti dabala. Horii qalanii nagaa yoo ta'e binnee qalla. Namatu qalama yoo jedhan dhiiga kiyyaan qalaati nagaa godha. Kana achi tokko yoo nu taane malee injifannoon hadha qabanne tun harka keenyarraan baate seenaa gurraacha barreessuuf deemaa jira. Oromoof seenaa barreessaa badaa gurraacha barreessuuf deemaa jira. Kanaafi araar guddaan tokko abbootii siyaasaa kana keessatti gaggeeffamuu qaba. Yoo kun ta'e nagaan hin buutu. Yeroo gabaabaaf caffeen kun aangoo kan qabu hunduma gidduu galee ka isaanii fuudhee araarsu koree tokko dhaabee hadha murtii tokko ogeessota keessa kan qabu abbootii seera keessa kan qabu dippiloomaatota seera kan qabu koree tokko ijaartanii
seera irratti tumtanii akka baatan kabajaan isin gaafadha. Wanna hunduma keessaan boochiseef dhiifama na godha. Anillee boo'etaan isin boochise galgala hirribatu na dhabeet isin boochise dhiifama na godha. Galatooma.